Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota aanolee global media akkam jirtan nageen rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha aanolee global media irraa oduu guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaanne irraa oduu guyyaa irraa kan isinitti himu Antolchaa Huseenii oduu keenya keessatti oduuwwan jajjaboo biyya keenyaa fi biyya alaa kan isiniif dhiyeessinu ta'a oduu keenyas akka itti aanutti sanbiraan geenna. Arsi dida'am ana diksisa hamdaatti mootummaan abbaa irree paaltii biltsiginnaatiin durfamu kan mataan isaanii Dr. Abiy Ahmed tahe masjiida keessatti Jawaar Muhammadiif du'aa'ii kadhatan jechuudhaan lammiilee nagahaa guuree mana hidhaatti iraarsaati jira. Yeroo ammaa kana godina Arsii ana diksisa hamdaatti yoo xiqqaate namoonni 450 mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu maddeen kennaa godina Arsii ana diksisa hamdaa ejemitti himaniiru bal'ina oduu kana akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Godina Arsii bahaatti kan argamtu aanaan diksisa hamdaa aanaalee qabsoon Oromoo itti finiinaa turan keessaa aanaa takka. Aanaan diksisa hamdaa qabsoo Oromoo keessatti akkuma aanota Oromiyaa biroo qooda mataa isii gumaachaa kan turte godinaalee Arsii diidaa keessaa mootuu aanota adda duree jedhamanii beekaman keessaa ishii ijoodha. Aanaan diksisa hamdaa qabsaa'ota hedduu kan horatte yoo ta'u keessumaayyuu qeerroo lafaa dhufaa dhaloota qubee jechuun beekamu kan uummata isaatiif laalatu kan dantaa uummata isaa hin dabarsine horatteeti jirti. Aanaan diksisa hamdaa yeroo ammaa kana garuu manni isii akka jiruun jijjiirame qeerroon mana abbaa fi haadha isaanii osoo hin taane baay'inaan kan jiraataa jiru mana hidhaa keessa ta'uun beekameeti jira. Aanaan diksisa hamdaa arma dura qabsoo garaagaraa keessatti qooda fudhataa turtuyyuu garuu askaluu kana uggurrii lagaatiif uggurrii gabaatii fi uggurrii geejjibaa irratti sochiin jiru naannichatti baay'ee laafaa ture. Haa ta'u garuu mootummaan biltsiginnaa qeerroowwan sabboonummaa qaban kana dhahuu waan barbaadeef osuma isaan kallattiidhaan uggurrii gabaatii fi lagannaa geejjibaa kanarratti osoo hin hirmaatiin badii tokko malee qabee mana hidhaatti ol guuraati jira. Yeroo ammaa kana aanaa diksisa hamdaa qofatti magaalaa diksisii fi magaalaa bullaallaa irraa kan qabaman namoonni 450 ol ta'an mana hidhaa diksis keessatti hidhamuun isaanii beekame. Hidhamtoota kanneen keessatti abbootiin qabeenyaa magaalaa diksis keessatti hin jiran jedhaman kan dhiigaan Oromoo ta'an badii tokkollee osoo hin dalagin qeerroo mallaqaan deeggartan jechuudhaan mootummaan biltsiginnaa sababa isaan paartii badhaadhinaa deeggaruu didaniif mana hidhaatti ol guuraati jira. Abbootiin qabeenyaa aanaa diksis keessatti argaman keessumaayyuu warri konkolaataa qaban uggurrii gabaa warri aktivistoota biyya alaa waamee fi lagannaa geejjibaa kanarraa qooda fudhachuudhaaf konkolaataan keessan torbaan tokkoof akka dallaa keessa dhaabbatu gootan jechuudhaan abbootii qabeenyaa magaalaa diksis akka jiranii mana hidhaatti ol guuranii abbootii qabeenyaa kana ija uummataa duratti akka malee reebanii xiqqeessanii kabajaa fi ulfina isaan gosaa fi magaala san keessatti qaban irraa mulqaniiti jiru. Kantiibaan magaalaa diksis kan ta'e obbo Kadir Kataaraa yakka tokko osoo hin dalagin atis yeroo haalli kun uumamu yeroo abbootiin qabeenyaa konkolaataa isaanii mana isaanii keessaa gadi baasuu didan yeroo uggurriin geejjibaa magaalaa diksisitti taasifamu yeroo lagannaan gabaa taasifamu tarkaanfii seeraa uummataaf qeerroo irratti hin fudhanne jechuudhaan kantiibaa magaalichaa qabuudhaan atuu qaama qeerroo kanaatiin qaama faallaa mootummaa kanaati jechuudhaan kantiibaa magaalichaa qabanii hidhaniiti jiru. Kantiibaan magaalichaa obbo Kadir Kataaraa nama amantaa Islaamaa hordofuu fi nama amantaa isaa irratti illee nama jabaa ture. Obbo Kadir Kataaraa kantiibaan magaalaa diksis nama sunnaa hordofuu fi areeda dheeraa nama qabudha. Humni addaa poolisii Oromiyaa fi kaabinoonni magaalaa Asallaa irraa dhufan kantiibaa magaalaa diksis kana humnaan qabanii millaacii gogaadhaan areeda isaa osoo bishaaniin hin geessin gogaa iyyisiisaa uummata duratti irraa haadaniiti jiru. Paartiin biltsiginnaa caasama isaatu amanuu didee yakka hangana ga'u kana caasaa isaa irratti raawwataati jira. Akkuma achuma aanaa diksisa hamdaa jalatti kan argamtu magaalli Bullaallaa magaalaa beekamtuudha. Magaalli Bullaallaa magaalaa xiqqoo daldalaaf mijattuu taatee fi akka malee ho'ituu taateedha. Magaalaan Bullaallaa magaalota godina Arsii keessatti akka malee jaalatamtuu kan taate yoo taatu
torbaanuma kana keessa masjida magaalaa Bullaallaa keessatti argamu keessatti sheekonni fi ulamaa'onni akkasuma ummanni masjida keessatti salaatu warra akka Jawaar Muhammad, warra akka Obbo Baqqalaa Garbaa, warra akka Obbo Hamzaa Booranaa fi hidhamtoota siyaasaa hunda nama hidhaa jiru hunda yaa Rabbi hidhaa sanirraa isaan hiiki jechuudhaan masjida keessatti du'aa'ii waan godhaniif imaama masjida Sheekh Tamaam Sayyidii nama jedhamuu fi ummata masjida jamaa guutuu qabanii tumaa gara mana hidhaa aanaa diksisitti galchaniiti jiru. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu kabajaa ummattoota Itoophiyaatii fi addatti immoo ummata Oromoo xiqqeessuudhaan sirumaa akka malee miidhaati jira. Godina Arsii aanaa Diksis mana hidhaa kana keessa namni 450 ol jiraachuu kan nutti himan maddeen keenya. Godina Arsii aanaa Diksis Arsii didaatti kan argamu mana hidhaa aanaa Diksis kana keessa yoo xiqqaate namni gara 20 oliin dhukkuba COVID-19 qabamu hin oolles jedhaniitu jiru. Mootummaan abbaa irree yakka hana hammana ga'u kana nurratti raawwataa jiras jedhan maddeen keenya aanaa Diksis dabalanii. Godina Booranaatti namoonni 110 ol ta'an foon gaalaa dhukkubsatee nyaachuudhaan isaan hunduu dhukkubsachuun dhagahameeti jira. Namooti kunniin foon gaalaa dhukkubsatee foon gaalicha qaluudhaan abbaan gaalaa warra ollaatii yeroo qoodetti namoonni foon gaalaa san nyaatee guutuun isaanii dhukkubsatanii mana yaalaa dhaqaniiti jiru. Bal'ina gabaasa kanaas akkatti aanutti isiniif dubbifna. Godina Booranaatti namoonni foon gaalaa nyaachuun akka malee dhukkubsatan. Gabaasni BBC Afaan Oromoo irraa arganne akka mul'isutti godina Booranaa aanaa Daasiitti gaala dhukkubsataa ture qalanii ollaa waliin qooddatanii namoonni nyaatan 110 dhukkubsatanii buufata fayyaa Borboritti yaalamaa turan. Namoonni foon gaalaa kana nyaachuun dhukkubsatan keessaa tokko ta'uu kan himan Aadde Boorii Jaarso foon gaalaa kana akkuma sagalee yookaan nyaatatti ollaan nu qoode jechuun dubbataniiti jiru. Abbaan gaalaa sanaa ollaa keenya gaalli suni dhukkubsannaan qorichuma aadaa akka hargeysaa fa'aa obaasaa turre. Booda dhukkubni itti ammaannan qalan nuufillee foon gaalaa kana ollumatu manatti nuuf ergee qoddannee nyaannes jedhan. Foon gaalaa kana bilcheessanii nyaatanis sa'aatii muraasa booda warri foonicha nyaate hunduu akka dhukkubsates himu. Mataa dhukkubbii diddiiggaa fi dhukkuba hamtuu nu qabsiise waaqumaa fi haakimatu nu hambise malee dhukkubichi jabaadhaan hanga ammaattu lafa keessaa nu hin baanes jedhan namni kun dabalanii yeroo miidiyaadhaaf yaada isaanii kennan. Baadiyaan waan qabu wal hin dhoowwatu ka jedheen Aadde Booriin ollaan yoo waa qalate ollaa kaaniif sagalee yookaan nyaata qooduun aadaa keenya jedhan. Akka loqoda Booranaatti sagalee jechuun nyaata nyaatamu jechuudha. Buufata fayyaa Borboritti narsii waliigalaa kan ta'an obbo Kokko Mahadii jalqaba irratti namoota 20 hin caalletu dhukkubsatee gara buufata fayyaa dhufees jiru. Mallattoon akka garaa kaasaa ho'ina qaamaa fi diddiggaafatu irratti mul'ate saniin booda namni hunduu dhukkuba wal fakkaatu dhukkubsate gara keenya dhufe waliigala nama 110 kan nuti yaala kennineef jedhan. Namoota foon gaalaa kana nyaatanii dhukkubsatan umriidhaan waggaa tokko hanga 70 kan ta'anidhas jedhan. Mallattoon isaan agarsiisaniif sababa isaan nutti himaniin yaalii dandeenyu hunda goonee fi midhaan lubbuu osoo hin gahin baraaramaniiru jedhaniitu jiru. Aanaa Daasiitti ogeessa fayyaa beelladaa kan ta'an Dr. Firaa'ol Waaqoo hawaasni beelladoota dhukkubsataniif foon dheedhii nyaachuurraa of qusachuu qabus jedhaniitu jiru. Dhukkuboonni beelladaa namarratti miidhaa geessan ni jiru. Beelladootni summii adda addaa nyaatanii ta'us mala. Beelladii yoo qoricha fudhate mootu hanga qorichi suni qaama beelladaa keessaa badutti eeguu barbaachisa qaluudhaan dura jedhaniitu jiru. Naannoo horsiisee bulaatti aadaan beelladoota ofiin haakimuu mala aadaatiin yaaluun baratamaa ta'us ogeessota biraa geessuun filatamaa ta'us eeraniitu jiru. Hawaasni beellada ofiin haakimaa gorsaa ogeessaa osoo hin gaafatin ofumaa qalanii nyaatu. Ammallee sirriitti osoo hin bilcheessin nyaatu. Beellada dhukkubsatee biqiloota akka hargeysaa fa'aa obaasanii sana booda yoo qalanii nyaatan summiin suni gara namaatti dhufas jedhan.
Hawaasni beelladoota dhukkubsatan qalanii nyaataaf oolchurraa of qusachuu akka qabanii fi yeroo qalanitti fayyummaa beelladaa sanaa ogeessa laalchisuu akka qabanis dhaaman Dr. Firaa'ol. Ameerikaan talaallii vaayirasii kooroonaa argachuuf tattaaffii taasifamuu irratti inni hirmaadhu jette. Ameerikaan waldhabdii dhaabbata fayyaa addunyaa fi isii jidduutti uumame irraa kan ka'e murtee kanas kan fudhatte ta'uun beekamee jira. Bal'ina kanaas akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Ameerikaan talaallii vaayirasii kooroonaa argachuu fi raabsuuf tattaaffii idila addunyaa taasifamu irratti inni hirmaadhu jechuun ishee dhaga'ame. Tattaaffiin idila addunyaa irratti gama dhaabbata fayyaa addunyaa biyyoonni 150 ol qindoominaa uumuun hojjechaa jiru. Tattaaffiin kooroonaa vaayirasii jedhamu kun talaallii fayyummaa isaa mirkanaa'ee argachuuf kan gurmaa'eeras jedhameeti jira. Ta'us bulchiinsi Doonaald Tiraamp gama isaatiin talaallicha argachuuf biyyi isaanii qofaa ishee akka dhaabbattu ibsaniiti jiru. Tiraamp dhuma baatii caamsaatti Waashingtan hariiroo dhaabbata fayyaa addunyaa waliin qabdu akka adda kutte ibsuu isaanii ni yaadatama. Tiraamp wayita sanatti Chaayinaan dhaabbaticharra to'ataa jirti jechuun qeeqaniiti jiru. Bulchiinsi isaanii murtoo kanarraa kan gaheefis hariiroo dhaabbata fayyaa addunyaa waliin qabu irraa ka'eetii jedhameeti jira. Hanga ammaatti Ameerikaa dabalatee biyyoonni garaagaraa talaallii vaayirasichaa argachuuf yaalii sadarkaa sadaffaarra jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyi isaanii tattaaffii qofaa ishee taasiftuun talaallicha filannoon dura akka ifoomsitu dubbataniiti jiru. Hanga ammaatti sadarkaa idila addunyaatti lakkoofsi namoota vaayirasii kooroonaatiin qabamanii miliyoona 26tti siqaa jira. Namoonni miliyoonni 18 ol ammoo vaayirasicharraa dandamachuu ragaan dhaabbata fayyaa addunyaa irraa argame ni mul'isa. Gabaasni kan Aljaziiraatiin. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma odeeffannoo birootiin yeroo biraa deebinee hanga wal garuutti turtii gaarii isiniif haa taatu.